namni yeroo hundumaa gammada bulu tokko. Gammachuun keenya laala yeroo hundumaa hullu gisee bageeta dassi balachu. Filiphos afur irratti sakkaidha. Phaawulos ofii isaa maneedha keetaayet warra Filiphosiin yeroo hundumaa gooftaatti gammada amma sirra deebiin jedha gammadaayidha. Eenyutti gooftaatti. Obboleettii obboleessa na dhagaa jirtu gammadi gooftaatti. Haleluuyaa. Ameen ameen ameen. Ambaaqoomi. Boqonnaa sadii deemtanii ilaaltan ani waaqayyottan bilchaa'edha. Ani waaqayyottan guddaa gammadaayidha. Inni eegin በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል. Isa keetaa akka beektu eegin በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል የሚለው haalli inni kee jiru ulfaataadha. Lafti midhaan baasuu didee saawwan dallaa kee adhibanii hoolonni gorantoo keessa hin jiranii muki wayinii jan godhatu muki harbuu jan godhatu waan haala ulfaata akkasii keetaa tokko ani waaqayyotti fannilcha sana fayyisu waaqayyo qotta nilcha inni eegin በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል. Anaan garuu waaqayyotti tola ani garuu waaqayyottan gammadayidha. Ilaame gammachuun keenya haalota keessa argama miti. Gammachuun keenya haalota keessa argama miti. Gammachuun keenya waan biyya lafaa keessa argama miti. Gammachuun keenya inni dhugaan Kiristoos Yesuus keessa argama. Kanaaf Phaawulos mana hidhaa jiraateetu gammadaa jedhee barreessa. Eenyutti gammanna yoo jedhan immoo warra Filiphos boqonnaa afur irratti gooftaatti gammadaa'edha. Eenyutti gooftaatti gammadaa'edha. Obbolootan koo gammadaa. Haleluuyaa. Waan hundumatti immoo waaqayyoon galateeffadhaa. Lakkoofsa 18 iddoo nama dubbise kun wanta hundumatti waaqayyoon galateeffadhaa. Isa ta'eef singalateeffadhaa, isan taaneef singalateeffadhaa, waan hundumaaf singalateeffadhaa, jiraachuu koof singalateeffadhaa. Faarfannaa dhugaa hin jaalladhan. Isa ta'eef singalateeffadhaa, isan taaneef singalateeffadhaa, waan hundumaaf singalateeffadhaa, Yesuus koo jiraachuu koof singalateeffadhaa. Haleluuyaa. Galateeffadhaa waaqayyo jiraachuu keessanii galateeffadhaa. Isa ta'eef isan taaneef jiraachuu koof waaqayyo singalateeffadhaa. Obbolootan koo bara namni jiraachuu hin dandeenye sanu jiraachise. Haala ulfaataa kam keessatti harka keenya qabe. Raabaa gaaduu raabaa sheekree delebee qadiyaa. Nuti isatti gammanna. Haalotatti miti. Haalota keessaan argamu gammachuun keenya. Gammachuu bara baraatu jira Yesuus keessa. Nagaa bara baraatu jira Yesuus keessa. Boqonnaa bara baraatu jira Yesuus keessa. Aragalfii bara baraatu jira Yesuus keessa. Raadoo kaatiyaana magaalaa duniyaa. Haala kedhis Ambaaqoom haala isaa namatti jisaa kan jiru. Ani waaqayyottan ililchaa'edha. Sana fayyisu gooftaattan gammadee inni miilla koo akka miilla biichee godhe. Haleluuyaa. Hin godha miilla koo akka miilla borofa. Ameen 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 ameen. Ittan gammada waaqayyottidha. Haala keessa jiru miti. Waaqayyottan gammada. Raabaa seekree delebek loora dhabadiyaa. Ameen 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 ameen. Lakkoofsi boqonnaa sadii lakkoofsa kudha saddeet irratti akkadu. Ani waaqayyottan ililcha. Waaqayyo isa na fayyisutti nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borofa collee akka nu taalu godha. Iddoo ol kaana na dhaabachiiseedha. Lakkoofsa 17 kaaftanii yoo ilaaltan mukti harbuu yoo daraaruudhaa baate, mukti wayinii mukti ejersaas yoo ija godhachuudhaa baatan, maasiin midhaan yoo baasuudhaa baate, hoolonni godhantoo keessa, saawwan dallaa keessa yoo jiraachuudhaa baatan, ani waaqayyottan ililcha. Ameen. Ililchi waaqayyotti. Ameen ameen ameen. Waaqayyo sana fayyisutti nan gammada. Waaqayyo gooftaan jabina kooti. Inni akka borofaa collee akka ta'u godha. Iddoo ol kaa'ee na dhaabachiiseedha. Ambaaqoom boqonnaa 3 17 18 19 ta'edha. Ameen. Ani waaqayyottan ililcha. Ameen ameen. Ani waaqayyottan ililcha. Ameen. Isa na fayyise waaqayyottan ililcha. Inni miilla koo akka borofa collee godha. Iddoo ol kaana na dhaabachiisa. Haala man jiru kana keessaa na baasa inni. Haleluuyaa. Ittan gammadaano. Saawwanis mukti wayiniis mukti harbuus laftis midhaan baasu haa dhiisu. Wanti barbaade haa dhibu. Annan gammada. Gammadi waaqayyotti. Haleluuyaa. Hullu gisee bageetaa dassi balaachuu. Aሁንም ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ ብሎ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ አማኞች ጻፈ ደብዳቤ ለኛም ነው ኑፊስዳ የሮንቱማ waaqayyotti gammadaayidha. Yeroo hundumaa gammadaayidha. Ameen. Haleluuyaa. Obboloota koo gammada. Haala keessan irra jageessan hin kaa'ina. Haala keenya irra hin jiru gammachuun keenya wantoota keessan barbaannu nuni gammachuun keenya inni dhugaan Kiristoos keessa argama. Haleluuyaa. Yeroo Yesuus keessa argama gammachuu dhugaa. Nagaa dhugaa Yesuus keessa argama. Boqonnaa dhugaa Yesuus keessa argama. Ameen. Haleluuyaa. Waan hundumaatti galateeffadhaa. Galanni mee wanta ta'e bichaatti miti wanta hundumaatti wanta hin taaneefis waan ta'eefis isa ta'uuf jiruufis hundumaaf galateeffadhaa waaqayyoon. Waaqayyoon galateeffadhaa waan hundumaaf. Inni hafe waan hafeef qaba. Waaqayyoon nuuf yaada gaarii qaba. ለልጆቹ እግዚአብሔር መልካም አባት ነው። መልካም ሐሳብ አለ እግዚአብሔር ለኛ። ወንቲ hafe wanti ta'es wanti hin taane amma nuuf amma ndide waaqayyoon itti fakkaata miti lakki waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Ijoollee isaaf waaqayyo yaada gaarii qaba. Wantichatu nuun ta'uu yudide malee wantichatu nuu amma miti yeroo isaatu dhiise malee waaqayyo nuun rakkisuu barbaade miti. Waaqayyo eenyuun iyyuu akka rakkatu fedha miti. Eenyuun rakkisuu waaqayyotti hin tolu. Obboloottan koo ilaame kana bira ga'uu nurra jiraata. Wanti nuu godhame galata. Wanta hin taaneefis galata. Wanta hafeef galata. Wanta hundumaaf galateeffadhaa. Ani waan hundumaaf sin galateeffadhaa ganama kana. Galateeffadhaa waan hundumaaf waaqayyoon. Waaqayyoon galateeffadhaa. Haleluuyaa. Galatatu ta'a waaqayyo. Wanta hundumaaf. Ameen. Jiraachuu koof waan biraa naafu jiraachuu koof har'a ga'uu koof sin galateeffadhaa waaqayyoon. Haleluuyaa. Utuu waaqayyo gara keenya hin taane ta'e haa jedhu sabi Israa'el jedha dubbii waaqayyo. Waaqayyo utuu gara keenya hin taane ta'e yeroo aariin isaanii irratti ka'e nu liqimsu fayyaatti nu liqimsu turanii. Waaqayyo afaan diina keenya keessaa nu buusee nu nyaanne nu liqimsine nu oolcheera waaqayyoodhani. Warri oolan waaqayyoon galateeffatu. Warri ooltan galateeffadhaa. Raabaa gaadaa nama Glooriyaas. Bishaanichi nurra yaa'ee fayyaatti nu liqimsu. Diinni keenya immoo nutti aaranii turanii fayyaatti nu liqimsu. Bayyaa wiwwaatu nabbare fayyaatti nu liqimsu turanii. Waaqayyo garuu afaan isaanii keessaa nu buusee. Ameen. Haleluuyaa. Kiyyoo kaanii akka nama gogorrii qabutti kiyyoo nu kaanii kiyyichin ciccite nu jalaa baanee milkoomneedhan.
kiyyoo kukkutee jalaa baasee nu milkeesse waaqayyo. Hidhichi cicciseera kiyyi cicciseera nu jalaa baaneerra jalaa baatee obboleetti ko jalaa baatee obboleessa ko jalaa nu baasee waaqayyo. Raakaatooriyaa waxabaduu tasabbaree eenyaam amallatan ameen kiyyichi ciccite nuyis jalaa baanee milkoofne waaqa kiyyoo kukkute haalelu boolla qotame duucha waaqayyo. Raakaatiyaa sagantaa du'a keenya labsanii labsiidhaan jijjiire waaqayyo. Raaba galadoo raaba shikreediyaa labsii sirratti bahe waaqayyo jijjiireera labsii diinni sirratti baase jijjiireera waaqayyo. Raakaatiyaa labsiin irratti bahe hindi ganu rashaare waaqayyo. Haleluuyaa. Dinni waan baay'ee irratti labsee ture. Maakaatorri divaakatoo seklaadiyaa. Dinni waan baay'ee irratti hojjetu awwaajii isaa gara nurraa diiga waaqayyo. Raatiyaa kaamaa seeriyaa nurratti hin taane akka yaada diina. Ati yoomna goote otonni namni dhuu Yesuus yoomna irratti ilaalte an darbee sokkeera dinni godhatna eegaa diina koositu waale irra tuulee dhagaa galanni ulfinni kan keeti. Haleluuyaa kan keeti. Haleluuyaa kan keeti. Garummaa kee malee gooftaa koo mudaa kee hin argine. Nan ulfaadhe malee abbaa koo ati nan salphifne jecha maaliin ibsaa olmaa kee isa guyyaa maqaa kee eebbisaa gooftaa koo jedhee haleluuyaa haleluuyaa jedhiin haleluuyaa ameen ameen ameen. Garummaa kee malee gooftaa koo mudaa kee hin argine dhugaadhaaf nan ulfaadhe malee abbaa koo ati nan salphifne jecha maaliin ibsaa olmaa kee isa guyyaa maqaa kee eebbisaa gooftaa koo jedhee haleluuyaa 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 haleluuyaa. Garummaa isaa mi'eeffattanii warra argitan mana keessan irratti galateeffadhaa waaqayyo. Haleluuyaa. Piraadoo kaatiyaa seekee peerodoo nama gilaaliyaa kiyyicha kukkute waaqayyo. Boolla nuu qotame duucha waaqayyo. Jiraadhaan nuun jedhe waaqayyo. Jireenya nuu kenne waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Gammadi obboleettii gammadaa obboleettan koo jireenya nuu arganne gararraa jireenya hin jiru. Yesuus keessa nagaatu jira. Boqonnaatu jira. Nagaa ani isinii kennu akka biyyi lafaa kennutti miti jedhe gooftaatu. Nagaa addaa. Ameen 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 ameen. Nagaa addaatu jira Yesuus keessa. Nagaa akka biyyi lafaa kennutti namaan kennu inni. Nagaa addaati kan koodhe Yesuus. Nagaatu jira Yesuus keessa. Boqonnaatu jira Yesuus keessa. Aara galfiitu jira Yesuus keessa. Yesuusin ilaallee gammanne nuni yeroo hundumaa gammadaa kadhata keessan immoo itti fufaa malee dhiisinaa. Obbolootan godha waan sadii isinitti himu. Tokko yeroo hundumaa gammadaa. Lama kadhata keessan hin dhiisinaa. Sadii waaqayyoon galateeffadhaa waan hundumaatti. Waaqayyoon waan hundumaatti galateeffadhaa. Dhageessanii yeroo hundumaa waaqayyotti eenyutti gammadaa? Gooftaatti gammadaa. Inni lammaffaa kadhata keessan itti fufaa malee hin dhiisinaa. Inni sadaffaan waan hundumaatti waaqayyoon galateeffadhaa jedhudha. Ergaa kana sadan keessa keessanitti qabadhaati gammadaa waaqayyotti. Ameen. Akkuma abbaa koo haalota dhiisee haalota isaa irra kaaseetu waaqayyo irra isaa godhate. Namni waaqayyo ilaa godhadhu waaqayyo irra jake. Ameen. Abdiitu sitti argama yeroo gara waaqayyo ilaal. Oo haleluuyaa. Gara waaqayyo ilaalaa fuulli keessan ifu deebitanii qaaliidhaan lafa ilaaltanii dubbii waaqayyo. Faarfannaa 35 gara isaa ilaalaa. Ameen. Fuulli keessan ifu deebitanii qaaliidhaan lafa ilaaltanii hin ilaallu qaaliidhaan lafa. Ameen 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 ameen. Ilaala gara Yesuus Prada Kalado Secret de Begadia. Namni gara isaa ilaale fuulatifa. Namni gara isaa ilaale hin qaana'u. Namni gara isaa ilaale hin leeyya'u. Inni ati amanatti amanamaadha. Inni nuyi amananne kummee inni isin waami amanamaa waan ta'eef kana godhe. Inni nu waami amanamaadha. Inni suwaami amanamaadha. Irraafamiin inni suwaami amanamaadha. Yaaddain inni suwaami amanamaadha. Inni dabarsee amaatti sillaatu. Inni harka kee qabee jira. Harka kee mirgaa qabee jira. Inni si gaggeessaa jira. Raabaa gaadhuudha laabaa gaadhiya. Qofaa kee miti si bira jira obboleetti ko. Qofaa kee miti si bira jira obboleessa ko. Nu jira nu bira jira. Naannoo mooraa waaqayyo sodaatan ergamootii waaqayyo buufatanii jiru. Haleluuyaa. Qofaa keenya miti nu wajjin jira jiru. Inni gara keeti. Inni gara keenya. Garii gara biraan barbaadu. Inni gara keenya jira waaqayyo. Haleluuyaa. Abbaa sin galateeffadhaa. Sagalee kee nu ergitee ulfaadhu. Yeroo nu laattee ulfaadhu. Carraa nu laattee ulfaadhu. Nu jiraachifteetta si haa galatu. Akeekni kee nurratti ta'eera ulfaadhu. Diinni waan inni awwaaji. Diinni waan inni karoorsi. Sagantaa inni baase kanatti ta'e nun akka jiraanne si galateeffannu goote. Nun akka jiraanne ulfina kee janyu goote. Yeroo kana situ nu laate. Carraa kana situ nu laate. Sin galateeffadhaa. Ulfaadhu gooftaa ko. Olol jedhi gooftaa. Haleluuyaa. Abbaa olol jedhi. Abbaa jennee abbaarra caaltaa. Haadha yoo jenneen caaltaa. Hundumaa gararraadhaati. Eenyuun gitan miti ati. Eenyuun qixxeen qabdu ati. Hundumaa gararraadhaati. Kan sigitu hin jiru. Kan amma kee ga'u hin jiru. Guddaadhaati. Mootii moototaati. Haleluuyaa. Ulfina keenya nu taatetta. Abbaa jennee qaanumne hin beeknu. Gara kee ilaallee qaaliidhaan lafa hin ilaallee hin beeknu. Mo'ichaan nu gaggeessite. Mo'ichaan nu jiraachifte. Galanni guddaan siif haa ta'u. Darbinee jiraannee akka si galateeffannu har'a geenyee ulfina kee akka himnu kan godhe si galanni guddaan siif haa ta'u. Sagantaa diinni baase diigdeetta. Sagantaa inni baase diigdeetu gadda gammachuutti geeddarte. Boodhicha kolfatti geeddarte. Maakaa taardii alaa bagaa dadhaba. Eebimmaa ija keenya irraa haqxe. Warra galataa nu goote si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u. Hin gammanna sitti si caalaa hin jirnuuf. Ameen haleluuyaa. Mi'eeffanne harka kee mi'eeffanne gaarummaa kee araara kee arganneerra. Ulfaadhu Yesuus. Olol jedhe Yesuus. Haleluuyaa. Ulfaadhu gooftaa ko. Ameen 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 ameen. Ilaamas yaa waaqayyo. Harka keettan dabarsee ilmaan kee kana laadha. Garaan gaddi amma haa gammadu. Rooba galada nama sagantaan dinni obboleetti irratti obboleessas kee jirratti baase haa diigamu. Ilaa reeba glooriyaa sagantaa Yihuudoota irratti baase sana hin diigdiyaati. Amma sagantaa dinni baase kamiyyuu nan diiga. Maqaa Yesuusin nan diiga. Obboleettii koo irraa obboleessa koo irraa nan diiga. Aabaa mucummaatti naa kenniteen kan diigame haa ta'u. Rooma shikraa laba galada laba gadiyaa kan daddaban humna argatanii kan abdii dhaban abdii argatanii roolaa seekreediyaa gammachuun isaanii jala kan bade amma keessi isaanii gammachuu isa waaqarraan haa guutu. Nagaa kan dhaban amma nagaa isa waaqarraan haa guutu. Nagaan kennu akka biyya lafaa kennutti miteette. Nagaa isa si biraa ta'e haa guutamu ilmaan kee haa guutaman ijoolleen kee maqaa Yesuusin nu guuti.